Jiri. Security si cintu. Odoo qabsoon furmaatee tun hin eegalamin dura maaliif waa'ee dhimma ilmaan keetiin dubbatiin arra waa'ee dhimma ilmaan keetii qofa qabannee qabsoon furmaateen ala baatee fi gartee jireenya sii guutuu itti dhiifte ta'ala jirtuuf tuni akka gartee gaaga'amtu godhuudhaaf barbaachisa moo? Allah. Miira kana sossoosuu danda'u. Mataa kana faaturu keessaamu ol godhachuun danda'u beekamni namaa ni dhaabbatu ummataadha. Ejjita nu addanaan bahuutti ejjita akkana neetti miila kunis bar wayii diricha bakka dhibbata akkana jirti. Garaa kanarra bakka maree furamtittii nu kushaashaa godhu jirtu. Sun doktortittiin garaa odoo bakka mataa sana tun bakka biraa tokkicha nu tolchee fi garaan dhuguma jalaa dhukkubbeera isa. Waa'ee ilmaan keetii irratti murtiin ati qabdu maali? Murtiin ani qabu ilmaan kiyya akkaan ta'u akka maleen ta'u ilmaan kiyya saniif akka deebisuudha. Akkamitti deebita? Akkamitti? Abdii fuulduraati ijoolleen tun guddina sii gartee haala gaarii irratti guddachuudhaaf gama eenyuutiin malaa hiree ijoollee tanaa akkamitti toltii furmaanni waan kanaa maali caalaa hoo maal itti murtanii seerte karam akka irraa qabatutti murtan kana isinumaaf hin dhiisa. Ani caalaan furmaanni caalaadhaaf wanni hedduu koomiin qabu obboleessa kiyyaillee qabu. Kabar namni dhugaa sitti himee kasaaraa si gargaara. Dhugaa walitti himuun barbaachisa. Dhugaa walitti himee kasaaraa wal gargaara ilmi namaa. Obboleessa kiyya koomii guddaan qaba. Intala tana guutumaa guutuutti ilmaan isii irraa fuutee hiiktee narraa fageessitee arrakka nama tokkoo fuutee bultii ijaartee yoo gatteesse intalti tun si barbaaddudha yaadni kiyya kana guutumaa guutuutu. Intalti tun arrakka ilmaan fuute sanitti kalee dubbachaa jirti qilleensa irratti yoo gurte yoo viidiyoo isaanii takka gartee jiraatte akka ilmaan deebisettiin caalaas deebisaa jechaa jirti. Tamam intalti tun umruma siitu hafaa fi hin deemtu caalaa waan kana godhuu baate. Isii tana murree fageessuudhaaf waan kana goone sanboota isii akka feetetti fira dhorkuu dandeessa. Ilmaan kana guutumaa guutuutti irraa fudhatee hiikee isii nurraa fageessuudhaaf yaa'ii himiyaa guutumaa guutuutti nuti keessaa bahuudhaaf murtiin eenyurra jirti caalaarra jirtiin jaabbalisa kiyyarraa. Mee waan siif fakkaatee dubbadha. Guddaa takka galatoomi asumaan daawwattootaa fi hordoftoota kayya. Beeki waan abbaan fi muruu dadhabe jedha. Namatti nama muraa jedha. Waan abbaan fitti murreemmaas hawaasa Oromootiin nama mura. Kanarraa wanni isiniin jiru. Namni kamiinurraa fageessuu qabu caalaadha. Amma kanarraa wanni isiniin jiru daawwattoota keenya haadha waan isin taate gartan dhugaa. Nutis haadharraa dhalanne nama hunda haadhaa dhale. Garuu haatitu waladda haadha waan isin taate gartan. Gama tokkoon caalaan dhugaadha. Kaleessa gartee nu harkaa gartee xiiqumaa fi aarii fi nama dhagamummaa baasa. Sanbooda immoo odeeffannoon gartee gama jawaadee irraanis dhufte odeeffannoon argamte san furmaatiin guddaa takka haa galatoomtu qabsoo jabduudha jirti. Ammoo qabsoo furmaatiin godhu jirtu isii qofa odoo hin taane nutis gumaacha qabsoo tana keessatti waan gumaachu jiru jira. Kanammoo tana godhu yaana san godhu yaana jennee gartee arra himuun hin jirtu. Guyyaa gartee qabsoon tun galma geessee gartee milkiidhaan xumuramtee gartee milkiirra geenye. Eenyu gumaacha akkamiin bifa kamiin gartee injifannoon kun dhuftee gaafas gartee irraa dubbanna furmaatiin qabsoo jabdu jirti isii qofaa miti jaallan qaqqaaliiwwan gartee ilmaan Oromoodha nama hedduudhaatu gartee bobbaarraas hojii jira nutis tan qabdu gama keenyaanis bobbaa gartee waan gartee silaa barbaachisu bobbaa gartee ittuma jirra sun ammoo akka duraaniitti as jirra bakka kanaa jirra waan kanaa godhu jirra jennee gartee himuun hin barbaachisu. Guyyaa gartee injifannoodhaa akkuma gartee kaleessa gadda itti aantu jechuudha. Tarkaanfiilee fudhatame gabaasaadhaa turre simbiraan gahaa turre bifa akkamiin akka godhamaa turtees. Yeroo silaa nuti gartee abdii kutannee gaagaamarra geenyu hatattamaan gartee odeeffannoo nu dhaqqabdee jechuudha. Ilmaan caalaallee alhamdulillaahi inshaallah jala jirama. Wanta qabeef qabsoo takka jedhanii lama ja'an fakkeenyaaf kimiyaan qabamte kimiyaan wanni gartee akka qabsoon ammaan tanaa tarsiimoo jabduudhaan caasaa jabaadhaan deemaa jirti namni tattaa'ee gartee dubbatu hundi akkamitti dalagaa dhabee taa'ee namni firaa dubbachuu jiru jechuudha isin hin jaa hojiin deemuma jirti akkasitti jechuudha kimiyaanis wanni gartee guyyaa arraa kalbuun hin dabrin haftee fi waan gartee hafti ta ilmoo isii duuba jirtu san ammas odeeffannoolee galma isaaniiti hafe
Zakkonis wanni gartee akkan duune godhameef ganaa gartee odeeffannoolee gartee hundee isaaniitii hafe hundeen buqaafne jiraamire sun to'ate suniif kimiyaas gartee gaa eda yeroo isaan sochii godhanis gaa jala jiramaa akkuma gartee gabaafamaa turetti arraas tarkaanfiin gartee barbaachisu. Tarkaanfuma gartee jala jiramu san nuti wajjinu nuti bara akka waan takka hariiroon qabne yookaan quban qabneetti namoota furatu jira. Amma meemee si afaan dubbadda. Gaaffii yaada obboleettiin jedhee ibsite tokko jira. Kimiyaa tana maaliif gartee haada sinitti walitti hidhaa kana murtee maaliif gadi hin dhiifnee nurraa murtee gartee adiis akkasitti bultii biraa jaartee gadi hin teenyedha. Dhugaadha yaadnis silaa bareedaa bara. Hundee isaanii bakka isaan irraa bobba'anii fi bakka tam akka jiraatan. Wallaaluudhaa ilaa hangammaatu nuti itti miidhamaa rakkoon kun nuti deddeebi'aa jira mokkana. Ati bakka isaan jiran qabatamaan bakka ati ni beektu bakka isaan jiraatan ni beekta. Jawaateen beeka. Furmaateen beekti. Caalaan beeka. Isiin beekti. Wannummaan ni dhibee rakkoon teenyaa fi isaan jidduutti uumamee ilaa hangammaa tursiisa kun maal? Bakka isaan irraa bobba'anii fi eessa oolanii eessa akka socho'an sochii isaanii wallaaluudhaa mire. Amma garuu adeemu jiru nuti tooftaa teenya jijjiiruudhaan gartee waa hundinuu asirratti ol ba'an jiru akkuma ati jettettu. Kanaatiitu hanganaa waas baase. Haa ta'u yeroo tana keessatti isii ijoolleen tiyya san bakka isiin jirtu nuti hin beekin. Hanga ijoolleen san bakka jirtu barbaannee irra dhaqqabnutti yoo isiin ture asiin kutte tokkoon kun asiin kutte. Isaan keessaa namni tokko nu harka hin jiraatin. Ijoolleen san hanga barbaannee irra dhayinutti miidhamti moo miidhamtu. Gaaffiin tiyya taaka jedhe. Talammagaatii deebi. Yeroo gaafa ijoollee tiyya sanaan irraa fudhadhee ijoolleen tiyya mana kana jirtu. Hudduu dho'ifataniiti hanga ammaan tana gartee furmaateedhaan gartee isaan kun bakka jiran citiin nuuf ifa ta'ee wanni hundi irra dhaqqabame kanaawu irra dhaqqabamuu dadhabame. Maaliif? Qabamnaan raammanni akka hin jirre waan beekaniif. Akka malee jabeessanii eegaa turan. Isiinuu hanga kana wanni qabamtee fi kanatti gartee as dhiyaattee itti qabamuu dandeessi. Sababa ijoolleen harka jirtuuf akkuma ammaan duraatti gartee sababa kabajaa ijoollee saniif yaaduudhaafi. Jaartii saahiba kiyyaati gaa waan taateef haadha ilmaan isaati isii tana yoon asiin miidhee asiin waa taate ijoolleen sanii miidhamtii waan jiruuf furmaata irraa dhorka jawaateen si galee naaf isa waliin nu buusuu deemta jeeni si galee inni akkasumatti ammallee carraan sannaa kan namaa ijoollee sanii jecha yaadanii waan jiru iftuu bakka isa honeetti namni tarkaanfii fudhachuudhaaf dursee wanni waan kana jiruuf odoonii fi ijoolleen san nu harka jiraatu taate har'aan tana isii irraa hammata tarkaanfiin isii irra fudhatamu tarkaanfii irra deebii hin qabne ture meeqa. Akkasuma kosiin ammallee furmaatee maal laaltee tisiisan irraa gabaabsuudhaatti maal hangaan ijoollee san bakka jirtu arkuu yookaan ijoolleen san nageenyi isaanii eegamaa ta'uu gartee harka haaseenanii waan jiruufi odeeffannoo argachuudhaaf irraa fagaattee fagoo jirti furmaatee yeroo sana. Mee caalaati mee fakkeenyaaf waa'ee ilmaan keetii irratti murtiin ati qabdu maali? Murtiin ani qabu ilmaan kiyya akkaan ta'uu akka maleen ta'uu ilmaan kiyya saniif akka deebisuudha. Akkamitti deebita? Akkamitti? San adeemsaan itti dhufu. Adeemsaan jiru naamire wanni gartee amma kana hundaa'u gartee wanni jiruu fi fakkeenyaaf ati. Rabbi nu haa laaffisa. Insha Allah hin jaagaruu ammoo insha Allah yoo rabbi taate. Dhageessa ati immoo fakkeenyaaf. Ammallee isin yaachisuu qabdii bar nageenyi ijoollee sanii. Reefu atis maal jette? Atis maal jette reefu ijoollee san fardeessinee dhimma ijoollee sanii ammeessuu miti. Wannummaan ammeessuu jiru sani. Hayyee isaan harka jirtu. Salaam alaikum. Zakkoon ijoollee taasisaa nagee qabanii akkasuma viidiyoo isaanii oolan. Zakkoon nagee qabanii ijoolleen ta'e nagee qabanii isaa ji'uun viidiyoo isaanii dhageenye. Ijoolleen san isaanii wajjin viidiyoodhaan kaameraan as baatee ni jiranii. Assalaamu alaikum. Ati akka ijoollee jette. Garuu eega ijoolleen qabamtee fi ijoolleen gartee mi'aan fudhattee fi harmee guyyaa meeqa? Bubbulte. Eegaaniif gartee furmaateen amma caasaan haariin diriiree qabsoon eegalte hangam takka? Torbee geenye mire odoo qabsoon furmaatee tun hin eegalamin dura maaliif waa'ee dhimma ilmaan keetiin dubbatiin? As gubbaa dubbachuutti hin jirru malee keeysaan hojii teenya gaggeessaa jirra. Irran barsiimee baran. Daqiiqa. Irran dhaabbanne bakka isaan jiran san asiin bahii. Ati baramma akkaataan itti haasoo jiru sochii gartee nuti gartee waa'ee dhimma ilmaan keetiitii fi waa'ee gartee amma jara kanaatiis qabsoo nuti irra godhu jiru guutuu dagatteeti. Isin dhimma gartee ilmaan kiyyaa dhagee narraa baasa. Waa'ee dhimma ilmaan kiyyaa dagattanii jirtanii nu jechuu jirta. Hin jenne. Anamma wanni isin jiru ni beekta. Dagattanii hin jenne. Osoo isaan lubbuun keessaa hin baane dafnee dhaqqabuudhaan jee malee akka na wajjin barbaadaa jirtan akka na wajjin gartee tarkaanfii fi gartee sakatta'insa jirtan waan silaa godhamu qabu hunda na wajji godhu jirtan galatoomaa.
arra waa'ee dhimma ilmaan keetii qofa qabannee qabsoon furmaateen ala baatee fi gartee jireenya sii guutuu itti dhiifte ta'ala jirtuuf tuni akka gartee gaaga'amtu godhuudhaaf barbaachisa moo tartiibaan ciyaa'uudhaaf barbaachisa. Barmaame narraa faamuuti narraa hubachuu diddanii. Osoo ijoollee tana lubbuun keessaa saboo nama guddaa yoo taate bara Johar Maamafaan guyyaa 40 meeqa guutuu maneedhaa qoonqoo fi bishaan lagatanii jiraatanii daa'imni garuu akkas ni danda'a. Hin danda'u eenyu namni seenaa takkaan sii maal dhage Nabi Allah Yusuf alayhi salaam Nabi Allah Yusuf gaafa gartee obboleeyyan saadhaa itti hinaafanii ajjeefne jedhanii gartee fuudhanii eelat darban. Eelli meetira meeqa jechuun kanii fi gartee harkisanii keessaa baasanii haadaan achi darbame. Fuudhanii shurraaba gartee shurraaba saadhaa abbaadhaaf geessan dhiigatti dibanii. Sunis maal ture? Shira ture. Shira deebisee Nabi Allah Yusuf xiqqashaadhaa miti. Xiqqaadha umriin xiqqaadha isaan xiqqaadha. Duba Rabbiin maal godhe namticha tokko ergeeti namticha gartee bishaan baasu ichi keessaa bishaan waraabbatu loonii. Odoo bishaan kana gartee guyyaa meeqachi eegachi bulee bara bishaan kana odoo harkisuu mucaa kana Rabbiin laaffisee fi waan kana rarree. Saarra bishaan maa akkana ulfaate jee waggaa harkisu mucaa tokkootu olbee mucaan kun niin bareede jee waan ajaa'ibaati. Siyaata akkasitti duba waggaa laale itti gammade. Maaliif mucaan nuuraatu irraa mul'ata itti gammadee fudhate. Booda duba mucaa kana fuudheetiin ni gurguree jechuudha. Gurgurate laa eegumsa mucaa kana haadha abbaan eessa jiran abbaan booyu jiraa qabadhu taa'e. Nam tokko duuba jira akka gartee isa kana baasuudhaaf jiru. Nam tokko duuba jiru. Fuudheeti ganda gartee kun ofiroo naa dhaqa jechuudha. Ganda wanniidha. Ganda maliktichaa maqaa isaadhaan hin irraanfadhe. Eessa guddate? Ganda sani guddate jechuudha. Jaartiin isaa Zuleekaan. Rabbiin oofeeti isaan si dheertuudha. Rabbiin oofeeti ganda silaa Nabi Allah Yusuf ajjeesuu balutti Rabbiin ichi keessa guddise. Waan takka taniin siidhaama asirratti. Rabbii keetiis irrattis hirkadhu. Lubbuu Rabbiin baafne. Lubbuu Rabbiin baafne abbaan fedhes hin baafne. Qabsoo ammoo furmaateen itti jirti. Tartiiba qabsoo furmaateen itti jirtu. Qabsoo furmaata tartiiba qabsoon itti jirtu edamma bakka isaan dhaqan jala dalagu jirti. Bakka ijoollee kana geessanis as baati. Atimma akka nama qabsoo tana quban qabne qabsoon hundi godhamu jiru maali? Furmaateen maal sin jette si dawwaltee caalaa akkamitti maammee fi gartee jawaadii biraa ala gatu taaltaa ati eenyuuf hin ala jiraa wanni gartee ammas yeroo tana ala dhaabbachuu jiruuf bar ilmaan keetii akkuma gartee ati ilmaan keetii haduututti anis haduutaa si galte?